Yooyyaa akkam jirtan jaallattoota hordoftootaa fi barattoota keenya har'aan tana mata duree yeroo darbe jechuudha osoo hin xumuriin dhaabne I guess asirra dhaabne akkana fakkaatutti activity 1.1 kana hojjenne jechuudha laalleetti turre jechuudha. Hanga nurraa hafe kana waa'ee positive axis or negative negative axis or negative y axis or positive y axis ka jedhu tokkoon tokkoon kan hubattan jeen abdadda jechuu yeroo darbee akkasumatti pull up the point two question kanarratti jechuudha isa lamaffaa kanarratti diroo goone turre jechuudha eegasa kana fakkaatutti saniifuu asirraa kan itti fufnu ta'e jechuudha rannan. A system in which the location of a point is given by coordinates that represent its distance from perpendicular line that intersect at a point called the origin. Maal jedhee a system in which the location of a point is given by coordinates that represent its distance from perpendicular lines that intersect to the point called the origin line. Origin irraa kan dhufu san perpendicular to that point jechuun walitti galoo point saniiti jechuudha. Ka point sanii walitti galoo point saniiti. A certain kana akka akkasitti hubattaniin isiniif dhaama jechuudha. A Cartesian coordinate system in a plane has two perpendicular lines that called x-axis and y-axis ka jedhamu jechuudha. Maal jenne perpendicular line ka plane irra jiru maal jenne bakka lama keessa qaba jechuudha. Perpendicular irratti eenyu axis x-axis fi y-axis jechuudha. Axis lama qaba tokko x-axis dha tokko ka y-axis jechuudha. Wal hubanne jeeyyaata. In mathematics the Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system is used to determine each point uniquely in a plane through two numbers usually called the coordinate and the coordinate of the point. To define the coordinate, two perpendicular directed line, the x-axis or abscissa kan nun jechuudha and the axis or ordinate y axis fi abscissa tan jechuudha. Y abscissa ordinate ka jedhu yeroo darbe ilaalle turre akkuma yeroo darbe ilaalle turre jechuudha. Abscissa and ordinate abscissa kan nun jechuudha eenyuni ka x jechuudha. Ka x irra jiruun abscissa jennan jechuudha. Abscissa and ordinate hoggaa joogaa sababa abscissa kanarraa ka ordinate jechuudha. Akkana fakkaatutti abscissa kanarraa ka ordinate jechuudha. Wal hubannee barattoota. Abscissa ka jechuu kana yoo dictionary galchine yookaan meeree website ka jirutti galchine ka hiiknu yoo ta'e hiikni isaa kana fakkaata jechuudha. No akkuma agartan abscissa yeroo hiiknu jechuudha. Abscissa jechuun the horizontal coordinate of a point in a plane. Cartesian coordinate system obtained by measuring parallel to the x-axis jechuudha. Ka waltarree x-dhaan jechuudha. Ka sarara x-tiin waltarree ta'ee jechuudha. Parallel to the x-axis kan originiin isaa etymology yaaniitiin haalli itti dhufe jechuudha. Borrowed from the Latin word irraa jechuudha ka dhufe jechuudha. Nini short from line abscissa jedhamuun literally gisee kan jechuudha. Cut off line jechuudha. Cut off line jechuudha. Going back to the Latin feminine of the abscissus past participle of abscissader to tear off or away ka jedhudha. He can say etymology yookaan etymology yookaan origin of the word yookaan ilaalle Latin jechuudha. Latin irraa kan dhufe jechuudha. Kana bifa sanii yoo wal hubanne gaariidha. Okay.
ordinate karraa ta'e jechuudha are specified ka ta'e jechuudha gosa wanni ta'e jechuudha. Specified ka ta'e jechuudha addaan sirriitti clearly without doubt or with no doubt wajjin kan clearly ifa ta'e tokko jechuudha ifa galeessa ka ta'e tokko kan ta'e jechuudha inni kun hoggaa kitaabni keessan asirratti ibsuudhaaf yaalu as well as akkasumas illee unit length illee higher which is marked off on the two axes innis two axes irratti kan marked ta'e jechuudha kan mallatteeffame jechuudha kan mul'ates ifaas beeke jechuudha two axes irratti axisiin two axis kennu kun x axis fi y axis dha gaayis akkuma waluu hin beeknu noo kana fakkaate jechuudha bifa kanaanis hubachuu dandeenya. Figure 1.4 irratti show isin godhuuf yaala jira. The location of the point a 1.1 irratti jechuudha in the plane irra kan jiru jechuudha. The position of the orderly jechuudha orderly kan deeme irratti point A irratti 1.1 dhaan kan akkuma asirratti agarta 1.1 x is 1 and also y is 1 dha jechuudha plane irra kan gadi you may know that kana note godhachuu qabda yoo dandeesse sas offeritti isin kanname jechuudha position of the orderly jechuudha pairing of b irratti maaltu kanname nu akkuma agartan x minus 1 dha akkasuma y immoo 2 dha jechuudha kan bifa kanaan akkasumatti barreeffame ta'a jechuudha isinillee akkasumatti kan nootiitti barreeffachuu dandeessan jechuudha is different from that of two zo kanaafi kun adda adda akkuma gaa'isa akkuma beeksisan asitti kun tuun maali kawaaya ka x ti asitti jechuudha asittuun kawaayii ture jechuudha kuniif kun adda adda jechuudha isin fudhatame isiniti okay kan akka akkasitti hubatan das asitti ammoo koomaa jira barattoota bakka kanatti jechuudha koomaa jira koomaa doote pointii not koma pointii jira jechuudha point dootii jira jechuudha doot tuqaa kennu jechuudha kan ganyan tuqaa hin as jiraatte adda baasumaa fi umallee takka rakkoo qabu garuu bifa punctuation ruleedhaan asitti seeruma afaanii keessatti jechuudha language keessatti asitti tuqaa jira jechuudha zas kajoon asirraa kaa jechuudha maaliif tuqaan jiraachuu isaa beektan isinoonni beektan gaa kan miswriting also malee huma asitti isinuuni beekta maal ganaa qubee guddaa eegale asitti yoomiyyuu jechuudha qubee guddaa hin eegalu maqaa biyyaati migaasas jechuun kuni takkaa'u maqaa namaati waan ta'eef akkuma seera ingiliffaa keessatti punctuation ruleedhaan beektan asitti masti bi tuqaan jiraachuu qabdi jechuudha asitti iddoo tana jechuudha iddoo xiyyaan jiru sanatti tuqaa jira jechuudha tuqaa yookaan point kennu jechuudha sanii jira jechuudha. Thus, therefore, therefore, we can say that kanaafuu kana godhachuu dandeenya jechuudha. X'n akkana asitti immoo y jechuu isaatiin barreessanii isin barreeffachuu dandeenya jechuudha. Asitti immoo x akkasumatti illee y two different ordered pair representing two different points in a plane. Exercise 1.2 said prove the points whose coordinates are given in the Cartesian coordinate system on piece irratti haa mul'ate jechuudha koordinaate ka order taate nu kennamte jechuudha okay -3 minus 5 do akkasumatti kiwirratti immoo kana jechuudha bifa kamiin kaaftan jee bifa kanaan kaaftan barattoota laal kana yeroo darbees kaasuudhaaf yaallee jirra asirratti illee akkasumatti asirratti bifa kanaan isiniif ifa saniifuu yeroo waan itti balleessinu takka hin qabu jechuudha fakkaata akka ka'uutitti saniifuu yoo itti fufne irra gaarii na fakkaata yoo isinitti ulfaatu ta'e na gaafachuu dandeessan komentii irratti saniifuu kan itti fufnu ta'a please don't be angry at me guys natti mufatinaa barattoota I don't want to make you angry at me. And akka isin jechuudha isin akka natti mufattaniif kana kan hin barbaanne jechuudha. Saniifuu kana akka isin hawwatan isiniif dhaama jechuudha tokkooti. Saniifuu yoo sectionii 1.1.3 qabu basic concepts of relation qabu kana yoo itti fufne irratti natti bareedaadha jechuudha. Naaf filatamaa ta'e maaliif jennaan kana isiniif easy dha. It is very easy to you guys.
akka barattoota kootitti jechuudha. Barattoota koo isini akkaan isin barsiisaa dhufeef jiru kana bifa kana yoo viidiyoowwan darbe hundaa'u ilaaltanii dhuftan ta'e jechuudha. Viidiyoo paartii 1 paartiiwwan walitti aanuus akkas bifa sanii yoo hubachaatis akkasuma daawwachuu qofa osoo hin taane hubachaa kan dhuftan yoo ta'e kana hojjechuun isiniif iiziidha gaazii salphaadha jeetii yaada. Yoo isinitti kan ulfaatu ta'es komantii godhuu dandeessan jechuudha. Kun nutti ulfaate jettanii gaaffiiwwan kanaan wal qabatus gaafachuu dandeessan. Saniifuu please ask me any question on this topic according to this textbook. Akka kitaaba asirra jiru kanatti jechuudha. And although extreme fi kitaabota adda addaas kan fayyadamu yoo ta'e yoo referensoota adda addaa jechuudha. Referensoota hedduu jira gaa'ii referensii aan asii isinii meeshin godhuu osoo barbaadee osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf extreemis ni jira kitaabni jechuudha. Akkasuma komeet kaja'us jira. Kitaabota referensii hedduu jira gaalaksiinis jira kitaabota hedduu jira waan ta'eef rooyeelii hedduu kitaabni ani asii isin maqaa kaasee dhumuu danda'u miti kitaabota adda addaa jechuudha. Sanii referensii akkasii sanii irratti illee gaaffiin takka takka isinitti kompileksii kitaaba ta'e nagaafachuu dandeessan. It is I am here guys to you. Please ask me a question, not only a question. Question is also gaaffii takka qofa osoo hin taane takka ol 2 3 4 lakkoofsa hin qabnes gaafachuu dandeessan. Saniifuu gaafachuu hin qusatina. Bakka isin hin gallees gaafachuu hin qusatina. Bakka isin dhibeesse jechuudha. Bakka kitaaba biraa irratti isinitti kompileksii illee nagaafachuu dandeessan. Saniifuu ani isiniif hin jira jechuudha. Sanii hanga dandeettii takkatti jechuudha. Waaqa gaditti hanga dandeettii takka jechuudha. Waaqni gargaare. I will help you guys. Saniifuu ani isiniin gargaaruudhaaf qophiidha. Kanaafuu nagaafachuu dandeessan jechuudha. From anywhere at any time. Bakka feetan irraa yeroo feetanitti jechuudha. I am here guys to you. Basic concept kanarraa ilaallu jechuudha. Basic concept of relation. In order to continue our study haala qo'achuu fi qorannoo keenya kana ittiin fufuudhaaf of the function jechuudha. We introduce more general idea of relation jechuudha. Introduce godhuu qabna jechuudha. Hanga tokko waa'ee maaliiti waa'ee generaalii walii gala jechuudha. Waa'ee relation jechuudha. As it is name suggest akkuma maqaan isaa nutti himu jira. The concept of relation is the familiar one jedha. Hayyaanni isaa kun nuuf familiaridha jechuudha. Kan nuti beeknu jechuudha. Kan nuuf haarii hin ta'in jechuudha. Everyone has relatives or relation father, mother, brother and sisters. Namni hundinuu jechuudha ni qabu. Relationii akka walitti dhufeenya akka maaliiti akka firaasa ni qabu. Walitti dhufeenya abbaas haadhaas akkasuma obboleessaas obboleettis ni qabu. ETC jechuudha fafaa. Akkasumatti grandmother, grandfather, uncle, aunt jee hedduu gaa'ii relationii nuti qabnu. Akkasumatti illee in law illee jira jechuudha. Soddaas jira. Ilmi obbolaawwan soddaa jiru. Obbolaawwan isaanii jechuudha. Abbootiin jechuudha. Abbaan soddaas jiru. Akkasuma soddaa in law kan jennu jechuudha Ingiliffaadhaani. Kanaas bifa saniin relationii akkasitti jira jechuudha. Walitti dhufeenya akkasiitu jira jechuudha. Kunis fakkeenya haala keenyaati jechuudha. Akkasumatti maatii keessattis relationiin jira jechuudha. What may come as surprise, however, kun waan nu ajaa'ibsiisu waan nu dinqisiisu haa ta'u malee that this concept has an important place in mathematics. Garuu wanni kun haalli kun jiraachuun maal jechuudha. Mathematics keessatti important jechuudha. Haalaan barbaachisaadha jechuudha.